namoonni ilmaan Oromoodhaa kan biyya Somaalee Jabuutii keessa jirtan baha biyya teessanii gala yoo galuu qabaattan ta'e rakkoo dhuftuuf isinumaaf hin murteesse warra Soomaaliyaa keessa Jabuutii keessa jiru dhala Oromoo ta'e haganumaan isinii dhaamsa lammataati kaleessa mataa turre warri eegen nu deebisees kan Oromoo magartee alagaa jala deemtuutu akkana nu godhu sadaffaan ammoo gartee dhaamsi jiru ummata Oromootiif yaa ummata Oromoodha yaa ilmaan afran qalloo kakara lamaan qe'een teessaamamte yaa ilmaan humbanna kakara tokkoon qe'een teessaamamte yaa ilmaan ituu kakara tokkoon qe'een teessaamamte kara ganda sheemaan marrashaa deemaa jiranii jechuun namni kara hardiin isiniifin himu haaratti wannin isinii himu hin jiru guutu beeytan lafa teenya keessa nuti lafa namaa hin dheyne ummanni Oromoo Harargeedha ummanni Oromoo guutuun qe'ee namaa deqee takkaadha bishaan tokko hin jiisine kana haa sababa godhadhu malee arsii kara tokkoon irraa fudhatanii jiranii jechuudha afran qalloo kara lamaan warraa fudhatan dura mootummaan TPLF sossobeeti Mallas Zeenaadhaa haga godetti mana jaarratanii jee yeroodhaaf Hassan Alii akka jijjiga kennuuf godhe mootummaan kun mootummaa Oromooti ka federaala bulchu Oromoodha ka Oromiyaa bulchus Oromoodha warri jara kana tuquun hin ta'u abbichu shime jettan biitii nu harkaa baatee jirti amma gaa kuni ummata laallataa jechuu isaanii miti ummanni Oromoodha isin kaaftan wanni cabneen maali qawwee nurraa hiikaniiti mancaa nurraa hiikanii ilmaan Harargeedha billawa nurraa hiikanii duwwaa nu lakkisan yeroon hidhattan amma qawween itti aanaa muumicha ministeeraa Dammaqaan ummata Amaaraatiin hidhadhaa jee halaal godhe ummata Oromootiif wanni haraam godhe takkalleen hin jirtu halkanii guyyaa yeroon hidhattan ummanni shanan bareentumaa angafni keenya Karrayyuun ilmaan Xumuugaa Bareentoo ilmaan Arsii Sikkoo Mandooyyuun ilmaan Murawwaa ilmaan Ituu Kudhanii ilmaan Humbannaa ka torban Anniyyaa ilmaan Qalloo kan afran Qalloo yeroon hidhattan amma yeroon hidhannu amma kana ala wanni takkalleen hin hafne jechuudha arra boru odon jenne odos yeroo hin kennineef bollooynuuf jechuudha amma booda wanni lafaa wanni lafee taphantaatu jechuudha arra osoo lafti biraa Affaar irraa fuudhamtee Somaalee irraa fuudhamtee takka Amaara irraa fuudhamtee mootummaan naannoo sanillee ni dubbata ummanni illee hin callisu Abiyyiin deqee hoggum Dirdawa Somaaleedhaa kennu Shimallisi dubbatu fi caffeer muydu caffeen harkuma baaftu san wanni isiin jetten jiru ummata Oromoodhaa ammoo harkaan qabdu caffeen san ammatti kana jala muraabeeka jala harriiqadha laal ummanni shanan bareentumaa nurratti halaallattu Oromoo nafti nurratti halaallattu daangaan biraan tuqamne jechuu kiyyaa miti Booranarraa Gujiirraan tuqamne jechuu kiyyaa miti Wallorraa laftin saamamne jechuu kiyyaa miti an Oromoon bakka bu'ee dubbadha ummata Oromoo guutuun bakka bu'ee dubbadha
kanaaf yeroon kaatanamma dhaamsitti aanu yaa obboleettiti yaa obboleessa kiyya ilmaan Oromoo ka bahaa ka dhihaa ka kaabaa ka kibbaa walin filina miidiyaa kanarraayis tiktaakii fi feesbuukarraayis walin arrabsina dubbiin kara lafaatii fi kara lafee deebisa amma haasawa keeysan garas deebisa nuti Oromoon haati teenya takka abbaan keenya tokko Booranaa Bareenta Oromticha xabbootitti noore obboleeyyani nuti arrabaa ilkeen wal dhawaaf wal dhabdan ijoolleen hogguu waa balleeyste jiraadhaa tolcha humara koon qabu